أنا كم جرت دعوتو من ندوس عقنات سنتيما أنا محمد سراجي قدنا شاليت أنا توكي كتاي مقالة قدرتي سجنتان كأوساوتا مدمن غرغارو في سيدا يادرنا ججاري بامامو مزمري فلقا بورا خيف قباي أنغوتان فشلاو نبسمي سجنتان كن إرقام سياسة يفدوبا أبا جامي حق أميجي خورين سجنتا خنا لما خنا رتي يادا أنغوتا أنا ساني دقو في ألينغو نما في ملكويني عبد السلام مسنتا ولا تقبا godina shawalita ana toke kutaay magala gudaritti gaafa dilbataa sagantaalee gurguddoo lamatu qabamee ture. Sagantaan kunis lammiilee Oromoo yookaan immoo qabsaa'ota sochii diddaa gabrummaa keessatti qaama miidhamaniif sagantaa deeggarsa sassaabuun tokko yoo ta'u, inni lammataa immoo ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammiriif siidaa yaadannoo ijaaruudhaaf dhagaan bu'uuraatu kaa'ama ture. Sagantaan kun aangawoota naannichaaf qaamolee nageenyaatiin sagantaa kana duubaan ergama siyaasaatu jira jechuudhaan akka hin adeemsifamee dhoggame. Sagantaa kana waraabuudhaaf OMN's qaamaan magaalaa Gudaritti argamus haala jiruu fi hawaasas dubbisuu akka hin dandeenye qaamolee nageenyaatiin ittifame. Magaalaa Gudar gadhiisnee magaalaa Amboo wayita seennus namoota nuti dubbisuudhaaf qabanne akka hin dubbisne dhiibbaan garaagaraa godhamaa ture. Sababa kanaas magaalaa Amboo keessaa bahuudhaan gara qarqaraatti baanee dubbisuudhaaf dirqamneerra. Yaadni odeeffattoota kennaa kunooti. Maqaan koo Baqqalaa Magarsaan jedhama. Walitti qabaa koree kanaati. Sagantaa koree rakkoo namoota yeroo darbee bal'aa siyaasa keessatti qaama miidhamanii jedhanii isaaniif deeggarsa walitti qabuudhaafidha kan nuti hundoofne. Koreen kun ofuma keenya kaka'umsuma mataa keenyaatiin hundeessinee qaama mootummaa beeksisnee hojii eegallee naannaa ji'a tokko ta'a. Gaafa 6/5/2012 bulchiinsa aanaa tokkee kuttaa'ee beeksisnee jira. Isaanis immoo innaa calqaba nuti geessisnee jennu yaanni kun tola ooltummaadha, baay'ee gaariidha, hojii keenyadha, baay'ee itti gammanna jedhanii hamilee nurraa kan fudhatan immoo ta'u sagantaan isaa murtaa'ee gaafa namoota affeeree jennus aanaanis ta'ee kantiibaan baay'ee yaanni isaa gaariidha jedhee nurraa fudhatee nu wajjiniin hojii kan jalqabe ture. Sagantaa kanarratti deeggarsa ijoollee qaama miidhamanii fi akkasumas immoo ijoollee wareegaman hedduutu jiru. Isaan yaadannoo isaaniif goona. Akkasumas immoo ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammiriif dhagaa bu'uuraa siidaa isaa ijaaruudhaaf hin keenya jedhamee yeroo dheeraadhaaf karaa abbootii keenya magaalaa keessatti argaman baadiyyaa jiran dargaggeessa keenya kallattii adda addaa jiruutiin marii erga gochaa turreen booddee guyyaa isa har'aa kanarratti akka sagantaan kun gaggeeffamu sagantaan deeggarsa ijoollee qaama miidhamanii kan ijji jaamee jira, kan miilli citee jira, kan harki citee jira, kan qaamni paralaayiz ta'ee manatti hafanitti jiru qabsoo kana keessatti. Sagantaan deeggarsa qabsaa'ota Oromoo qabsoo diddaa gabrummaa keessatti miidhamanii gargaaruuf qophaa'een alattes wareegamtoota Oromoo aanichaa Maammoo Mazammirii hanga maamusheetti turaniif siidaa dannoo dhaabuuf dhagaa bu'uuraatu kaayama ture. Maammoo Mazammir uummata Oromootiif jedhetti kan inni fannifame. Nus immoo kanarra sagantaa kana uummata faana waltaanii qopheessine yaadannoo isaatii fi sagantaa kana akka waan siyaasa biraa faana wal qabatutti kaasan. Sagantichi immoo siyaasa kamirraayyuu bilisadha. Kan inni nuti affeerranne keessummoonni nuti affeerranne qaama mootummaa keessaas paartii mormitoota keessaas hundumadha. Akka Oromootti malee nuti akka murna tokkootti akka garee siyaasa tokkootti yaadneetii miti. Akka sagantaan kun hin hojjetamne dorkameera jedhanii ogura nutti kaasan jechuudha. Sagantaa keessan kana nuti hin beekne wanta ta'eef dugda duuba keessa maaltu jira yaada jedhu shakkii kaasanii achiin booda nuti homtuu akka hin jirre yeroo baay'eetti deddeebinee isaanii amansiisuudhaaf yaallee turre haa ta'u gaariidha jedhanii sagantichatti deebinee jechaadha. Achiin wantooti gochuu qabnu waan baay'eesaa hojjenne keessumaayyuu immoo adda dureedhaan kan isaan sagantaan kun akka hin taaneef jedhanii sababa
Abbo Jawaar Mohaammed fuula FB isaa Facebook isaa irratti gara gudar deemne ni gallakkisanii fi Jawaarumti bakki inni jiru nagaan qabu waan jedhamu kaasanii ta'uun qabu sagantaan kunis ni milkaa'u hojjechuun qabdanii siidaa maammus kan maaliitu jira siidaa maammoo maalii dhaabdu jedhanii nu jala fashaleessanii jechuudha. Siidaan mootolee Maammoo Mazammirii fi qabsaa'ota keenya fannisiisaa ajjeesaa turanii kabajamee kan Maammoo Mazammir dhoogamuun kan isaan gaddisiisu ta'uu koreen kun himee jira. Bakka hundattuu siidaan Oromiyaa keessatti siidaa Haayile Sillaasee siidaa warra nu gabroomsanii nu fixaa turanii nu ajjeesaa turanii bakka hundattuu dhaabanu bakka dhalannee guddannetti siidaa Maammoo Mazammir siidaa goota keenyaa hin dhaabbanna. Ijoollee obboloota keenya dhumaan hin yaadanna. Warra qaamni isaanii hir'atee sammuun illee hir'atee rakkina jajjabaa keessa jirantu jira. Isaan illee akka deeggarruuf sagantaa kana qopheessine homaa gochuu hin dandeessanitti homaa gochuu hin dandeenyu. Dirqama wanti kun achumatti dhaabbachuu qabaa jedhan. Dhimma kana irratti yaada gama aangawoota aanaa tokkee kuttaa'uuf dhagahuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. oduu walqabateen ijaarsa siidaa Maammoo Mazammiriif dhagaan bu'uuraa akka kaayamuuf sagantaa qabame irratti affeeramee osoo imalaa jiruu dhorkamuu dhageenye jaan warreen affeeraman artiist Zarihuun Wadaajoo warra sagantaa kanarratti argameef affeerame keessaa tokko. Zarihuun siidaa kana ijaaruu kan qaban warreen arras sagantaa kana akka hin milkoofne dhorkanii jeetee OMN itti hime. Hirmaattonni birootis sagantaa kana fashaleessuun sirrii akka hin taane dubbatanii jiranii Abdalaa Mahasantuu yaada isaanii Kaayyoon imala keenya uummata naannoo sanaatu waamicha naa godhe. Waamichi kun immoo maaliinni waa'ee gootota wareegamanii Maammoo Mazammirii irraa qabee hamma mucaa xiqqaa waggaa 8tti amma 8 achitti wareegame wal ilaalee achirratti siidaa isaa ol keenya jedhaniiti na waaman. Waan tokko wanti biraan kaayyoo isaan qaban garbiraa tokko nagarreeni kanumaaf annageen. Maqaan kiyya Rahimaa Ahmed kan deemaa jiru gara Gudar ture ituu milkaa'ee ta'eeti kan Gudariin deemaa jiruuf immoo sagantaa Maammoo Hagam Maamush kan jedhu irratti hirmaatuufadha. Innis siidaa goota Maammoo Mazammir dhaabuudhaaf har'a dhagaan bu'uuraa hin kaa'ama jedhamee yaadamee ture sunis milkaa'uu hin dandeenye haala deemneefis nutis milkaa'uu hin dandeenye wanti milkaa'uu hin dandeenyeef immoo qaamni mootummaa akka waan kun hin mirkanoofne yookaan akka wanti kun galma hin geenyeef waan dhorkaniif kanaafidha kan deebi'amee hafni galaa jiru. Qaamni mootummaa waan kana automaatikaalee akka dhorketti kan beeksise nutis waan kana haala addaatiin kan eegaa turre jechuudha. Maaliif ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir jechuun hayyoota yookiin immoo beektota Oromoo keessaa isaan tokko turanii kana jechuun kaleessas warroonni gaaddidduu Itoophiyaa jalatti buluu barbaadanii kanneen Haayile Sillaaseen isaan fannisanii har'alleeyyuu akka dhagaan bu'uuraa Maammoo Mazammir akka hin dhaabbanne warroonni gaaddidduu Itoophiyaa jalatti buluu barbaada waan kana automaatikaalii dhorkanii jechuudha. Wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Nama kuni waraana mootummaa Haayile Sillaasee keessaa nama fincilee jechuudha. Nama fincilee Oromummaa isaatiif of kennee nama qabsaa'aa ture jechuudha. Namni kun hin fannifame. Kana nama Oromoodhaaf akkasitti nam fannisama jedhee ka'ee wanta sana dhiigaan agarsiisaa jedhee gaafa wannisuuf jiran illee dhiigi koo kun guyyaa tokko Oromiyaan bilisoomsitii jedhee nama lafa kaa'e kana abbaa fedhe yoo ta'u garee fedhe yoo ta'u deeggaruudha malee wanta kana wanni godhuuni dhorkuun baay'ee na gaddisiisan baay'ee natti dhagahame kun immoo baay'ee gadeedha beektaati qabsaa'ota Oromoo hundumaa ni yaadata kun warra kanaaf jedhanii mucaamma waggaa 8 dhiyoo jedhanii achitti amma dhiyoo kana hamma isaatti jechuudha. Hamma kanaatti kana gidduu qabsaa'ota wareegama hundumuu waan ilaaluu fi kun baay'ee waan nama gaddisiisudha. Ilma Oromoo tokko irraa sin eegamu kana dhorkuun yoo ta'e immoo yoo danda'an isaanuu warri kana duraan dursee godhuun kan irra jiru waan ta'eef uummatni na godhadhanii kana dhuun baay'ee nama gaddisiisa. Sun ittuu qabsoo yoo finiinse malee qabsoon gufachiisa jedhee yaadu kakootti. Maaliif wanti kun ittuu har'a lafa kaa'ame ta'eeti siidaan kun dhagaa bu'uuraatu kaa'amee gala qofa. San booda kan siidaan sun ijaaramu itti adeemamu. Har'a garuu sammuu uummata Oromoo hunda keessatti kan siidaan kun dhaabbate. Kanaaf kun qabsoo yoo ittuu finiinse malee qabsoo boodatti deebisuu hin danda'u. Warri kana godhe immoo wanta kana silaa dursanii kan gochuun irra ture jara ture. Waan jarri silaa gochuu jiran uummati ofii isaatiin godhachuu immoo asiin dimokiraasii jecha asiin wanta uummati qophaa'e tokko sagantaa uummataaf dhaabbanna jecha uummata ugguruun yookaan waan uummati sagantee fayyadu tokko uummata akka inni waan sana fiixaan hin baasafanne dhokkuun kufaatii guddaadha jaraaf yoo ta'e malee qabsoo Oromoo hin finiinsa malee boodatti hin deebisu.
Qabsoon Oromoo amma maalirra jira hootte haroo irraa gara bishaan guddaa irraa gara galaana irraa gara garbaatti jijjiirameera jechuudha. Kana qabsoo kana fuula dura dhaabbadhee nan horka jedhee namni yaalu of goomsu jechuudha. Abbaan fedhe immoo kana dhowuu hin danda'u. Ammas waan biraatu dhalataa waan biraatu nadhiisaa waatu dhalataa jedhe namichi tokko. Kanaaf dubbiin isaa baay'ee cimaa waan ta'eef abbaan fedhe gareen hundumuu of ilaallu turre irraa dhaabbatee wanta kana dhorkuu irraa of adabuu baannaan rakkisaadha jechuudha. Maali wareegama qaaleetu kaffalamee addana gahe jechuudha. Warri kana dhowwuuf jiraatan yoo ta'e gowwaadha. Isaanuu dafanii atattamaa wanta kana sirreessanii wanta kana kan jaalleewwan wareegamanii baay'ee bakka bakkatti godhuu turre jira. Siidaan nama biraayyuu mul'ataa jira. An keenya kun siidaan keenya maaliif hin mul'atu? Siidaa keenya ammas uummata Oromooti. Humni uummata Oromoo cabeeraa laafeera inni jedhee yaadu soba. Nu amma qabsoo keenyatti fufnaa kun hin ta'a kun baay'ee rakkisaadha. Warra kana dalageefis salphina guddaadha kun jedheen ilaala. Waan hundumaa caalaa wanti godhamuun irra jiru Maammoo Muzammir eenyudha? Namtichi Maammoo Muzammir fannise yookaan fannisiise har'a eessa jira? Siidaan har'a dhaabbatu kun kan Maammoo Muzammir. Warri Maammoo Muzammiriin fannisiise garuu siidaan isaanii har'a eessa jira? Hundi keenya kana haa ilaallu. Bakka siidaan sun dhaabbatee jiru du'aanu haaromee siidaan isaa kaa'amee jira. Kan nama du'e inni sun garuu bakka dhaloota isaatti siidaan dhaabbate naan dhorkamu jechuun Maammoodha. Haga Maammush wanti jettu sunis waan guddaa waan of keessaa qabuuf Maammoo Muzammirii haga Maammush mucaa waggaa 8 kan du'e sun nama meeqa dhaamsa guddaa of keessaa qaba ture. Sana jarumtu itti adeemanii haqoratanii ofii isaanii ofitti deebi'anii of ilaalan. Gumaan Maammoo Muzammir kana keessa baatii gumaan Abdullaahi deen ture kana keessa beektaa bishaan laga Awwaash maal jedhee hundumaa gumaan Maammoo Muzammir gumaan Taaddee Birruu gumaan Elamoo Qilxuu gumaan Abdullaahi gumaan Baaroo Tumsaa gumaan Jaarraa Abbaa Gadaa kana keessa baatii waraanu gumaan Aannoleedha. Kan harma muranii qileetti darbanii kana keessa baatii waraanu kanaafi Maammoo Muzammirii farda gadda guddaa natti dhagahame anillee ijoollee dhumma ta'een bare baay'een gadda. I'm sorry. Magaalaa Shaashamannee dabalatee magaalota aanaalee godina Arsii keessatti dargaggoonni gama mootummaatiin doorsifamaa akka jiran himan. Dargaggoota karaa nagayaatiin qabsaa jiran doorsisuun inuma nageenya booreessaa kan jiran dargaggoonni kunneen doorsisuu fi ugguruun dhaabbatee kanneen hidhamanii hiikamanii jiranii Abdii Tufaatu yaada isaanii qindeesse. Amma fakkeenyaaf namoota tokko irratti fuula FB irratti haa ta'u gaazexeessitoota irratti haa ta'u aktiivistoota keenya irratti haa ta'u dhiibbaan adda addaa ni mul'ata. Gubbaa gadiititti namoota ofii bobbaasaniiru. Namoota kanammoo namoota ejjennoo qaban namoota kaayyoo sabaa galmaan gaan jedhamanii eegaman kallattii garaagaraa murjiyajessuun jira. Even baagalaan karaa sooshaal miidiyaa irratti mul'anniin immoo karaan itti wal sodaachisuun jira. Nama barbaadan immoo keessaa hidhuun jira. Hidhaan yoomiyyuu dargaggeessa keenya qeerroo keenya duubatti hin deebisu. 50 yoo ajjeesan 50tu dhalata. 50 yoo hidhaan 50tu duubaan argama. Dhiitamuu mirga Oromoo ilaalchisee waan tokko yaada isaa tokko yoo burqisiiseetiin jedhee haala nageenya isaa shakkisiisaa ta'uu fi shakkii keessa seensisutu jira. Mootummaan kun ayidooloojii yookaan falaasama Minilik kana qabatee yookaan itti fufuu ta'u taate filannoo kanarratti illee dhiibbaa kan uumu yoo taate biyyi tun guutumaan guutuutti biyya waraanaa taati jedheen shakkii qaba. Akkuma Umar Suleymaan jedhe lafee Minilik qotuuf osoo deemu wantoota isaan asiin dura gochaa turan baasuudhaan amma uummata irratti nurratti fe'utti jira. Ammas kaa'idhaa jiru ima jira dhoksaadhaan karaa namni hin beekne siisteema mataa baafatanii qeerroo keenya hidhaa jiran. Kanaaf doorsisaa kanneen ammoo dhugumatti nurraa dhaabbachuu qabaa. Yeroo gabaabaa keessatti doorsisaa kana sodaattanii isinis nullee duubatti hin deebinu. Kan biraa hidhuu miti kan qara mana hidhaa jiru ka dhoksaan booda hin beekamne hidhamee jiru nuuf haa baasanii jennaan. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa rakkoon nageenya kibbaa fi lixa Oromiyaa jiru lammiilee teenya haalaan dararuu jira jedhan. Jiraattonni kunneen yaada bilbilaan OMN'if kennaniin hawaasni Oromoo godinaalee garaagaraatii fi dhaabbileen siyaasaa Oromoo lammiilee teenya tanaaf sagalee ta'uu qaba jedhanii jiranii. Shamsaan Ashuutu yaada isaanii qindeesse.
rakkoon lixaa fi kibba gaggeeffamaa jiru kuni waan baay'ee haalaan nama yaachisu. Rakkinni midhaan facaafatu Oromiyaa lixatti uumame kun amata dhufu kan amma Oromiyaa dabree Somaaleen tulenni meelotee hinaachu. Rakkina Oromiyaa keessa jiru hunduma isaa maaloo nuuf iyyaa baay'ee rakkataniiru maatii keenya argaa jirru nu warra biran jirre baay'ee rakkannee jirra. Ijoolleen achirraa miillaan anfilloorraa eessarraa baqatan kunoo warri kaan nu bira jiru warri kaan immoo iddoo ta'ee babbaqatanii jiru. Baay'ee rakkisaadha haalli biyya keenya keessa jiru. Boqqolloo naannoo Wallaggaatti oomishamtu Harargee lamaan Somaalee Itoophiyaa tanaa fi Somaalee taggatiitti illee gaachota Harargee sanallee. Midhaan kun hin facaafamne uummanni kun mataa isaatti illee beelessee godina nama uummata baa Oromiyaa fi baa Somaalee jiru kana hunda cufa beelessuu deemaa jechuudha. Halkanii guyyaa du'aatuma jiru guyyu neetworkiin hin jiru ifaan hin jiru. Jarri sun waan itti jiru barnuti quban qabnu Oromoo waan karaa nagaatiin eegalame karaa nagaatiin dhumuu qaba. Wanni lolaan dhumu inuma hin jirtu. Namni ijoolleen isaa rukutan illee awwaalachuu baay'ee dadhabee. Oromoo laffaatii amata 150 ka lubbuun isaa itti wareegee lafee isaa itti cabsee akaakuu abaaburraa akaakutti akaakurraa abbatti ilmatti dabarte tana Oromoo dhaabbate tokkotti lammiilee keenya Gujii fi Wallagga irratti deemaa jiru kun akka dhaabbatuuf kallattii kaa'uu qaba mootummaa wajji gattaa'ee mari'atee. Waan kana hayyoonnis warri dhageettii uummataa qabu. Waan kanarra mari'atee akka uummanni Oromoo sagalee taanennes gabayaa lagannee turre karaa abbaa Oromiyaa kanatti jechuudha. Yoo shawalleen ka'ee godinni marti Oromiyaan godina qabduun namni ka'ee yoo ka'ee kasi dhiibbaa gaggeesse malee addaan wal qoqqoonnee yoo uummanni akka bakka takkaa ka'ee takka sagalee dhageessisu qabsoo Oromootillee akka duraan baramerra. Ya addaan bittinneessaan jiru jawaan kana hayyoonni haalan xiyyeeffannaa kana neef irratti hojjetuu qaban hin jaa. Kanaafuu namni keenyalleen aggaammin akkatti ajjeechaa irratti aggaamamte kun komaandi poostiin kun irraa ka'ee uummata Oromoo godinoota biraatti walqixa hojjetatee akka galu godhu kun waan guddoo irraa eegaman jaal akka nama tokkotti. Dhaabii Oromoo bakka bu'ee dhaabbate. Qindoominaan wajjiniin jirra jedhanii walitti dhufanii ijaaraman kunis maalirra jiru maal gochaa jiru sagalee isaaniiyyuu dhaga'an jiru. Oromoo bakka erga bu'anii maaliif ijoollee du'an nuuf hin oolchanii maaliif ijoolleedhaaf hin birmatanii biyyaaf jijjiiramni tokko akka dhufuuf maaliif wal ta'anii maaliif sagalee isaanii nu dhageessisanii maal hojjechaa jiru maalirra jiru isa jedhamu sagalee isaanii kana hojjechaa jirra. Saba keenya bakka buunee kana gochaa jirra akka isaan nuun jedhan barbaanna. Waameen ijaaf gurra mataatii kan daawwachuu jirtan oduu biyya laqqabna. Loltoonni mootummaa hidhannoo guutuudhaan paarlaamaa El Salvaadoor dhaqanii hidhannoo isaanii fooyyessuuf liqiin doolaara miliyoona hedduu akka ragga'uuf gaafatan. Pireezidaantiin biyya sanii Naayib Bukeelee hidhannoo loltoota mootummaa cimsuuf liqiin akka ragga'uun hojjedhaa guyyaa torbanaa kennaa jechuudhaan loltoota kanaaf waadaa galanii turan. El Salvaadoor addunyaa irratti biyyoota yakkii nama ajjeesuu itti heddumaatu keessaa takka yoo taatu loltoonni kunniin duula gareelee isaan midhanii qolachuuf meeshaa bitachuuf maallaqa kana gaafatanii jaamee jira guyyaa wari'u. Salvaadooriin loltooti mootummaa hidhannoo guutuun mammarii bakka bu'oota uummataa yookaan paarlama biyyattii dhiyaachuun liqeen doolar miiliyoona hedduu hidhannoo isaanii fooyyessuuf pireezidaantii waadaa galeef akka ragaasifamuuf gaafatan. Pireezidaantiin biyyattii Naayib Bukeelee hidhannoo teessanii ammayyoomsa bulchi torbaan tokko qofa naa kenna jechuun loltoota kan gaafate ture. Isaanillee waadaan isaanii galama akka kabajamuuf waraana wanta guurratanii marii paarlamaa kan pireezidaantiin irratti argamuun haasa'u godhaa ture kan dhuunfachuu BBC'n gabaase. Salvaadoor addunyaa irra biyyoota yakkina majjeessuutti baay'at keessa tokko yoo taatu loltoonni mootummaa hidhannoo guutuun paarlama seenuu waan takka hin beekne ka jedhan mormitooti gaafiin isaanii akka deebii argachuu qab gaafatan. Salvaadoor keessa yakkootni hedduun ka hojjetaman yoo ta'u yakkoonni kunneen harki caalan garee namoota hidhatanii giddugaleessa Ameerikaa keessa socho'anii raawwatamaa jedhan. Kanaaf pireezidaantiin biyyattii kunin bara 2019 kee gaafa aangoo argatutti tokkaar gareeleen tun gurmuun hojjetan bisuuf akkasumas malaammaltummaa balleessuuf jabeessa hojjedhaa
jedhe ture. Qaamni beessee loltoota mammarii bakka duulchifte paarlamaan biyyattii illeen akka ragaasifamuuf gaafate kun duul gareelee yakkamtoota tan qolachuuf gaggeeffam cimsuuf bitta meeshaalee kanneen akka konkolaataa poolisii, uffata dambii, meeshaa sakattaa'insaatiif helikooftara fa'aa oolaa jedhan. Miseensonni paarlama biyyattii hedduun garuu wixinne seera kanarra mari'achuuf fedhii hin qaban. Lakkoobsi miseensota paarlamaa inni xiqqaa wixinne seera irra mari'achuuf barbaachisu sun guutamin hafuun pirezidaantiin deeggartoota waliin paarlama seenuu dubbata. Wamtaa teefuduu paarlamaan dhimma kanarra mari'ate murtiin dabarsaanaan hiriirii deeggarsaalleen qophaa'uu dubbata. Maqeeqtonni pirezidaanticha garuu nu sodaachisuuf tan godhan jechuun waacifanii boo'uu jiru. Demanding the approval of a 109